inni kun walitti hin bu'in. Lagaa wal qooduun, kutaa wal kafachiisuun, balbala walitti cufuun, qoree waliif kaa'uun hin barbaachisu. Dhimma kana ammas dhibbattanii nan dubbadha. Furmaanni isaa eenyu harka jira yoo jettan warqii harka jira. Hin ammaas ba'ee waa'ee akkasii dubbatu kun hin soba. Informeeshiniin eessa akka ga'e baruudhaafi. Kana duras beekna. Otoo naasamiin durayyuu maaltu akka ta'u beekna. Sila kana ta'eef hawaasni kun waliin miidhinii laga waliin lagii yoo jette as baatee furmaata alaatti. Kanan taane taanan ammas namni homtuu wal biraan hafu. Lubbuudhaan deebi'a jedha. Kanaaf ammas hawaasni wanti baruu qabu borus wanti ta'uuf deemu maaliif akka ta'uuf deemu itti yaadaa adeemtu. Firakeeti? Firasiiti? Lakki bichaani wallaadha nuuf walqixxeedha jechuudha. Isaaniifis nuufis wallaadha jechuudha. Dubbicha keessa nagalchaa ilaala? Tiktookii hundee jedhama keessa nagalchaa jira. Maqaan isaa eenyunni? Hundee ilaalaa galchaa. Ati immoo irraan bulaa bor anu gara biyyaan dhufa. Tikeettii kutadhee amma tikeettii bilbileera. Nan kutadhaa gara Saawudiin deema jechuudha. Geesse? Dubbiin akka gidduu keessanitti. Anammas waan inni sobuun qabu duras argachaan ture waan ta'eef amma kallattiin annan yaala biyyi jechuudha. Bilbila ishii kallattiin qabu waan ta'eef himuun ayyaala fi akka ishiin irra jirtu laalee sinitti himaa keessatti dhiibee jechuudha. Akkamitti obboleettii kee tiruu obboleettiuma kee obboleettii gara haadha keetti miti ofi? Haadha kee bilbila kallattii yaalaa fi jechaa jira. As deebi'ee bilbila ishii hin qabu jechaa jira. Himoon yaala jechaa jira. Wanti akkasii kun hin hojjetu. Eenyumtiyyuu du'an sodaatu. Ajjeesnee sodaanna malee duuneen sodaannu kana beekaa yaa Oromoo. Dubbiin gara biraatti deemaarti jabaadhu ishii jira. Waan inni jechuun jiru. Dawwal ishii? Dawwal ifii keenyaa dawwal. Anillee numa kanan dubbachaa jira beekaa fi kanan. Mubeen dhaggeeffadhatillee. Kana booddee obsa fixannee jirra. Nu ga'eera dadhabneerra obsi. Digalee. Sawwaan taateef wanni wal kadhannuuf hin jiru. Wanni lubbuu obboleettii keenyatiif nama kadhannullee ishii kadhannuuf illee hin jiru kana booda. Lubbuun deebisna. Nuti immoo duunee hin sodaannu yoomillee ajjeesnee sodaanna malee. So yoo obboleettii keenya kana hin fidditee kallattiin bakka itti gurgurtee yookiin bakka ajjeestee oksite sana qatti gootee nu haa fiddu. Kana hin gootu taanaan maatii ishis eenyumarra yoo namni wal sodaatu jiru namni walirraa garagalu jiru. Bakka nuti hundumtuu kanaan xumurreerraa anis ba'uuf hin jira. Gaaddisaa bilisummaatis ba'i. Egaa artisti fa'aa dhiifama waan tokko qofan dubbadha. Obsi namaa daangaa qaba. Namni gaafa daangarra darbu waan baay'ee ta'a. Kanaaf maatiin yookiin reeffa ishiin arganne yookiin jiraa ishiin arganne waa lama dhabduu gidduu jira. Yookiin duute jedhanii garaan kutanne yookiin jirti immoo jedhanii ija isaaniitiin hin argine. Inni kun tapha hin yaadamnedha. Tapha yoomiyyuu xumuramuu hin dandeenyetti galamaa jira. Mucaan amma haasaa jiru kun haasaan inni haasa'u bahaaf dhiyeera jira. Walittuu hin argamu. Walittuu hin dhufu. Waan hin fakkaanne haasaa jira. Inni kun immoo ana bira darbee isin liqimsamu. Sila kana ta'eef iyyuu. Shayxaana nun godhinaati filis yeroo koo isiniif jecha barraan nama. Tumaallaqa nama tokko tumaallaqa baasii nama tokko hin gaafanne baasii kiyya borsaadhaa baasee kabajan ijoollee biyyaa alabaatii qabuuf. Wallahi Saudi Arabiyaan kannaan siin jedhu sobaa miti. Akka dhumaan nu eegaa sidiin jenne miti. Akka dhumaan eeguu dirqama qabdu. Nu eegaa sidiin jedhaa jirra. Jecha darboon darbatina. Garaan obsa qabu furmaatan dhabu. Ayyumti warqiin tunu rakkoo qabaachuu dandeessi. Rakkoo akkamii? Namni kun dawaa fayyadamaat ija kaameraa fayyadamaa guddeetti raawwata. Ishuma warqii tanaa jaanjessuu danda'a. Akkuma dhugaan tana tanaa dhoskite ishinu kana rakkachuu dandeessi. Kan beekuu qabdan. Namni warqiin dhoskite jedhamu kun bar abbaa warraa jechaa jedhamu kun bar ijoollee dubartoota hedduu mana ijaazatti ija kaameraa fayyadamaa gudeeddii irratti raawwataa waggaa 2 waggaa 3 nama maallaqa isaanii nyaata. Warqumtuuyyuu booda rakkoo keessa galuu dandeessi kana beeka. Wanni dubbii ishii dhoggallee wayin jaanjessee ta'uu danda'a. Assalamu alaikum. Keessa nama siisu warqeen maatiin nama siisu. Danda'e. Kanaaf hin dubbatinaa bilisummaa. Afgaafii walitti hin deebisinaa warri maatii. Akkasi. Yeroo nuti galata nabsiisinaa ilma namaati obboleettii keenya jennee asii iyyaa jirra.
waan tokkotti galtan taanaan kabajanuuf hin qabdanu. Isinis jarris warqeen isin kucaa keessan dhoksites waliin hin caaltan jechuudha. Nu kan ifaa mube. Ayyee. Mube. Burqaan Dagamusan. Nagamu. Okay. Haasawni jarri haasawu jiru haasawa sirriitii miti. Haasawa dhiigasii baasu osoo hin ta'in haasawa dhiigasii dho'isu. Waan tokko ati amma karaa sirrii deemu jirta. Karaa sanirra si gargaaru, yaadaan si gargaaru, karaa ati hayyama isaanirraa barbaadu sanin hayyama si kannanii deemu. Karaa sanirratti namoota achi jiran namoota sanirratti irra si gargaarree namoota achi si gargaaran goone yoo baasii barbaachisellee baasiidhaan si gargaarree karaa seeraatiin barbaadanii isiin nama amata 19 oliiti itti gaafatamummaa mataa isii qabdi isiitu itti du'us danda'a itti hidhamus danda'a biyya seeraati seeraan jiraatti bilbila qabdi bilbila san nama bitamee beekama maqaa namaatiin bitame eessa jiraattiin ni barbaadama biyya san keessatti dhokottee bahuu hin dandeessu. Sanin achitti akka amma jaan kuni akka namni biroo qaama biroo ajjeesuuf deemutti yookaanis kafaluuf deemutti jaanii gama kaaniis guruppiin sanis atilleen itti ummata Oromoo kana biratti fuula bareedaadhaan ittiin jiraattu bilbila mubee keessaan bilbiliif bulookka goote jalaa baasii karaa mala ittiin sii godhuu dandeenyu irratti waliin mari'adhu. Yoo rakkoo keessa jiraattes. Yoo rakkoo keessa jiraatte wajjin jira burqaa immoo bilookii goote tidhaami bilookii goote immoo sana naa bana wantu wallaahi burqaa. Asirratti wantaanaan boroolaayini irratti nan argitanu wallaahi isiniin jedhi ambor adda tikkeetti kutadhee borqofa oolee iftaan Itoophiyaan jira na laala. Meesajii barreessii fi rakkoo keessa jirtuun haa ibsii fi akkaataa itti achi bakka sanirraa gabbaatu bakka sanirraa yoo lubbuun teetti rakkoo keessa jiraattes himadhu. Adii yoo himatte xiqqashoo takka yoo ifaatti ibsiteef nuuf gala jechuun nuti heddummeessinee laalla biyyoota arabaa sirri beeyna soo kanaaf nama siif goona yoo atis karaa akkasitti obboleessi keenya mubeen yoo akkasitti dandeessee karaa saniin carraaqii sanitti tattaafattes nutis waan dandeenyuun si bira jirra jechuudha. Karaa maallaqaatiin, karaa yaadaatiin, karaa isa nama si godhuutiin, karaa simannaa achi keessatti namni akkasii si bira dhaabbatu godhuutiin tattaafinnaa dandeenyu cufaan si bira jirra jechuudha. Karaa ittiin safaaraa biyyattii saniitillee ijoolleen itti si dhiyeessituu fi ittiin si gargaartu siif goonaa jechuudha bilbila gama keessaatiin. So si wajjin barbaannee si wajjin mul'isuudhaaf qophiidha. Saniifuu obboleettii atis yoo ammoo dhiiga gurgurachuu kabarattee jiraatu taate tiruu maal kalee ijoollee teenyaa yoo nyaachaa jiraachuu turte taate galiin achirraa harkattu yoo achitti maal maqaan isaa naannoo Amaaraa keessatti waa godhadheetiin achi galee Amaara ta'e achiin jiraadhaa. Afaan kiyya Amaara jaarsi kiyya Amaara kajattee yaadu taate lakkii hin dandeessu ni mul'atta si baafna soo saniifuu wanni ati gochuu jirtu gocha badaadhaa jechuudha. Ammoo yoo rakkattee jiraatte rakkoo san keessa si baafnee si gargaaruudhaaf qophiidha. Ammoo yoonkaan yeroon san dabree jira jechuudha. Yeroon arraan tana dhiiga Oromoo kalee Oromoo wanna ulfina dhalaa Oromoo gurguratanii ittiin jiraatan dabree jira jechuudha. Ammaa miti san. It bilbiliif siin jenna. Yaanni burqaan kaa'ee sirriidha.